Ayyaanni faraarri Waaqayyoo maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin hunduma keenyaatiif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Waldoolee Generation for Truth Ministry kan jedhu jalatti kan argamtanii akkasumas immoo geggeessitoonnii fi tajaajiltoonni ministirii kana keessatti argamtan nagaan Gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u. Kanatti aansee mata duree barumsa barsiisa sobaa fi mallattoo isaa akkasumas immoo raajota sobduu jedhu waliin barachaa jiraachuun keenya beekamaadha. Yeroo darbe kanaan dura kutaa lammaffaa keessatti waa'ee amantaa Ortodoksii waliin baranneerra. Kutaa sadaffaa kana keessatti immoo kan waliin barachaa jirru waa'ee raajota sobduuti. Egaa immoo kan barannu itti fufnee jechaadha. Amaloota raajii sobduu fi amantoota sobduu kan jedhu waliin baranna. Gaaffii yookiis yaada yoo qabaattan lakkoofsa bilbilaa kanaatiin na gaafachuu dandeessu. Ana obboleessa keessanii Lubattafaa Dabalaadha. Waaqayyo yeroo gaarii nuuf haa kennu, eebbifamaa jechuun barbaada. Sagalee Waaqayyoo keessaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 dubbiseetanii barumsa keenya itti fufna. Akkas jedha. Yesuus itti fufee, raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolota fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessaniin dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butatanidha. Ameen. Waaqayyoon kadhanneetu gara barumsa keenyaa deemna. Kadhanna. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Eegumsa kee, gargaarsa kee, gochaa kee hundumaaf maqaan kee nuuf haa eebbifamu. Jiraata abbaa keenyaa Gooftaa bara baraan jiraattu ati Waaqayyoodhaa si haa galatu. Nu dandeessee nu gargaartee nu wajjin taatee yeroo kanaan nu geesseetti abbaa koo maqaan kee haa ulfaatu. Fuula kee fuula Waaqayyoo Waaqa jiraataa jirraa. Yakka keenyaaf cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisi. Ayyaana keef araara keetiin ati nu jiraachisi. Ayyaana keef araara keetiin ati nu ilaali. Ayyaana keef araara keetiin ati lafaa nu kaasi. Ayyaana keef araara keetiin ati gurra qalbii keenyaa nuuf bani. Ayyaana keef araara keetiin ati nutti dhiyaadhu. Ayyaana keef araara keetiin hir'ina keenya hundumaa guuti. Ayyaana keef araara keetiin yaa Waaqayyo cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisi. Gaaffii keenyaaf deebii nuuf ta'i. Sagalee kee kana kan dhaggeeffatanii bakka hundumaatti ijoollee kee ati gargaari. Hubannaaf ogummaa nuuf laadhu. Yaa Waaqayyo Gooftaa jireenya keenya ati ilaali. Maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Yesuusiitiin. Ameen. Tolee, itti fufnee walii wajjin barannaa. Ajendaa keessan iskiriiptoo wangeela yaada garaa keessanii Waaqayyoof qopheessitanii akkasiin dhaggeeffattan nan abdadhaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 irratti raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessaniin dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butatanidha jedhe. Kunoo Yesuustu jedhame akka jedhe itti of eeggadhaa jedhe. Irraan isin eega'aniin jedhe. Ifadhaa baasaa hafuuraa iyyee ba'an jenne. Itti of eeggadhaa jedhe. Yeroo hundumaa jechi Gooftaa Yesuus Kiristoos of eeggadhaa kan inni jedhu inni tokkoffaan namattiidha. Namatti of eeggadhaa. Raajiin sobaa baay'ee yoo itti of eeggatan malee rakkisaadha. Hoolota fakkaatu jedha. Malee hoolota miti. Raroo hoolaa uffatanii hoolota fakkaatu jedha. Fakkaachuu jechuun maal jechuudha? Kiristaana fakkaatu. Akkuma kiristaanaa wangeela lallabuu barbaadu, akkuma kiristaanaa Gooftaaf galanna ta'u jedhu, akkuma kiristaanaa afaan haaraa haasa'uu barbaadu, akkuma tajaajilaa sirrii tokkootti nama Waaqayyoo fakkaatu waan gaggaarii haasa'u raroo hoolaa jechuunis akkasiiti.
Hoolaa fakkaachuu jechuun kiristaana fakkaachuu jechaadha hiikkaansaa. Fakkaatee dhufa. Fakkaachuuf ta'uun immoo tokko miti. Inni fakkaachuuf adeemu jireenya namaa balleessuuf kan adeemudha. Gaararraa yookiis bofa yoo fudhattan fakkeenyaaf gaararraa wanti jedhamtu jirti bineensa keessaa. Bofa keessaa immoo buutii wanti jedhamtu bifa ishee kan jijjiirtu gaararraanis jirti. Uffata adii uffattanii yoo dhaqxan adii fakkaatti. Waanuma naannoo ishee jiru fakkaattee kaayyoo ishee bakkaan gaachuu barbaaddi. Kanaaf warra fakkeessan irraa of eeggachuun keenya barbaachisaadha. Mee guyyaa har'aa amaloota raajii sobduu kan jedhu muraasa isinitti himuun barbaada. Tokkoffaa, amalli raajii sobduu macaafa qulqulluu hin barsiisani, hin dubbatan. Yooma dhaqanii xiksii sana keessaa dubbatanii macaafa qulqulluu bananii yoo dubbisan immoo waan achirra jiru faallaa isaa barsiisu. Achumarraa maqaadhaaf dubbisu malee hiika macaafa qulqulluu sanaa hin beekan, ittiin fayyadaman. Isa macaafni achirraa jedhutu hin taane isa waa biraa dubbatu. Inni isaan jedhaniin macaafichi waliin simu waliin fidu. Kanaaf macaafa qulqulluun barbaadan barsiisuu, lallabuu hin danda'anii, hin jaallatani. Yoo barsiisan immoo gara yaada mataa isaaniitti harkisanii karaarraa ittiin nama jal'isuu barbaadu. Fakkeenyaaf waan isaanitti tole sagalee babbareedaa macaafa qulqulluu keessaa fuudhaniitu kan fokkisu iyyuu hin jiru malee wayima isaa dubbatu. Yeroo hundumaa ifti kee dhufeeraadha. Already ifti keenya dhufeera, amma ifichi Yesuusiidha dhufeera kun. Isaaniif garuu hiikkaansaa waa biraadha jechaadha. Kanaaf macaafa qulqulluun barsiisan hin lallabanii huwacu. Waca baqqa. Sibirii hin qaban. Naamusi keessa hin jiru. Utaaluudha, iyyuudha, burraaquudha, fooricoodha baqqa. Bara kana yoo fudhattan iddoon kubbaatti taphatan isteediyeemii fi waldaan kiristaanaa waliinsaa baranni itti wallaalame keessa jirra. Waldaa keessaas hin fooricu, isteediyeemii iddoo taphaa keessaas hin fooricu. Waaqayyo ulfina dhabeera, baay'ee gaddeera. Ta'us Waaqayyo ulfina isaa kan biraadhaaf hin dhiisu. Egaa amalli raajii sobaa macaafa qulqulluun barsiisanii, yoo barsiisan immoo yaada mataa isaaniitiin waan garaa isaanii hiikanii dubbatu. Inni kan biraan amalli isaanii yaada isaanii dubbatu, yaada isaanii barsiisu, waa'ee seenaa isaanii dubbatu. Amalli raajii sobduu ulfina Waaqayyootu hin taane kan isaanii dubbatu. Ana akkasan godhe, ana akkasan godhe, ana akkasan godhe, ana mala koo keessatti akkas, ana akkasi, ana akkasi, ana akkas kan jedhu baay'isu jechaadha. Ulfina Kiristoos, ulfina Waaqayyoo dubbachuutu hin taane amalli isaanii waa'ee walii isaanii dubbatu, waa'ee ofii isaanii dubbatu. Macaafa qulqulluu lafa kaa'anii seenaa haasa'u. Macaafa qulqulluu lafa kaa'anii diraamaa hojjetu. Macaafa qulqulluu lafa kaa'anii waanta hin taane hojjetu jechaadha. Inni kan biraan amala isaanii keessaa wanti baay'ee beekamaan sile biltsiginnaa waraallu, waa'ee badhaadhummaa. They talk about prosperity. የብልጽግና ወንጌል ይሰብካሉ። ወንጌለ badhaadhummaa lallabu bakka yeroo hundumaa siceesisa Waaqayyo jedhu, hin ceetaati jedhu, barana balbala banama jedhu, sirratti ifaan miilana jedhu. Si babbanamaan jedheedhu. Isaantu jedhe sirriidha, Waaqayyo hin jenne. Akkas ta'an jedhee man hin dhageessu ati jedhu. Takki ameennaa jedhimeedhu. Nuyi koo Waaqayyoof ameen jenna malee namaaf ameen jenna miti waaqeffannaa keessatti. Waa'ima badhaadhummaa lafarraa,
waa'ee makiinaa, waa'ee manaa, waa'ee paaspoortii, waa'ee dookimentii, waa'ee jireenyaa, waa'ee lafarraa kana dubbatu yeroo hundumaa kana. Gooftaan Yesuus Kiristoos ishee kana garuu akka maayinerii godhee akka ishee ittaantu wayii godhee kaa'e. Duraan dursaati yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhadhaa. Kan kanarraa hafe inni kaan akkasitti iyyuu waan isin barbaachisu beeka abbaan keessan isiniif kennaa jedhe. Garuu tajaajila. Kanaaf yeroo ammaa kana rakkina guddaa geessisaa kan jiru waldaa kiristaanaa keessatti raajii sobduudha. Waa'ee lafarraa kanatti himu hin barbaachisu miti, waa'een jireenya lafarraas hin barbaachisa. Garuu Waaqayyoo kan isin barbaachisu isiniif ta'a nuun jedhe. Isiniif kennama. Dursaa mootummaa Waaqayyootti yaada keessan hidhadhaa jedhe Yesuus. Amma raajii yaada keenya mootummaa Waaqayyootti deebisu, nama wangeela nu lallabsiisu, nama wangeelatti nu guddisu, nama wangeela nutti lallabuudhaaf rakkinni keenya har'a rakkinni amantootaa isa kanaa. Mee ilaalaa, namni deebii qalbii kee diddiirradhu jedhu jiraa? Namni cubbamaatti dubbatu jiraa? Namni dadhabaa jabeessu jiraa? Namni tajaajila jechuun ikkoo Waaqayyoof nama wal agarsiisee qalbii diddiirrachiisuudhaan kanumaan bakka ciqicikii kan biraan qabu fooricoo maraatuu lafa dhiittuu iyyuu caraanuu utaaluu miti. Waaqayyoof nama wal agarsiisuudha jara keenya. Namni qalbii diddiirratu dubbii Waaqayyootti himuudha, mala Waaqayyoo barsiisuudha. Malli tajaajila akkasii malee of himuu miti. Waa'ee badhaadhummaa kana, waa'ee lafarraa kana isatu dubbatama guyyaa har'aa kana. Isumas hin beektan egaa keessa jirra hoo maal beektu? Kanaaf waa'ee lafarraa bakka mee akkas jedhime, mee sana jedhime, mee asiin kana godhime, mee akkasan ta'a jedhime qijeetti na wayii maraatummaa yookiin immoo abjuu wayiiti kun. Mee akkasan ta'a jedhime kun ikkoo gaafa caatii galamsoo kan jedhamu isa diimticha sana nyaatan iyyuu akkasuma nama godha. Amma addunyaan hankeetii, fooqiin gamaa kan keedhaa sun hankeetii, durbi kun hankeetii, intalli kun namichi kun hankeetii dhufee mana mamacheessaam, seexanan nama gowwoomsaam. Hojii seexanaadhaan kun. Akkamitti fooqiin kan keenya ta'a? Akkamitti qabeenyi namaa kan keenya ta'a maal? Akkamitti waan hundumtuu kan keenya ta'a maal? Kun ikkoo maraatummaadha. Sammuutti deebi'uun barbaachisaadha jara keenya. Kanaaf sana jedhi kana jedhi inni jedhamu kun rakkina of keessaa qaba. Calluma waa'ee lafarraa dubbachuun kun hubannaa nuuf laatu Waaqayyo. Kanaaf egaa amma yeroo baay'ee sana godhi kana godheedhaan inni caraanan inni iyyan kun rakkina qaba jechuudha. Kun amala isaanii keessaa isa tokkodha. Maal amma warruma dhaggeeffatan kana keessaa yoona maal beekna, deeggartoonni isaanii jiru waan ta'eef kan nu abaaran jiraachuu danda'u gaa. Nullee yeroo isaas hin qabnu yeroo abaaramnu takkaa nu eebbise Waaqayyo. We are already released by the blood of Jesus. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin nuti eebbifamneerra jechaadha. Kanaaf warra dhaggeeffatan kana keessaa yoona kan isaan deeggaran jiru waan ta'eef deeggartoota hin dhaban jirri. Egaa hubannaa nuuf laatu Waaqayyo. Kan biraan amalli isaanii yaada namootaa tajaajilu. Fedhii ofii isaanii, fedhii namaa. Namni kun maal barbaada? Sabni kun maal barbaada? Yaada Waaqayyootu hin taane yaada namaa tajaajilu. Yaada Waaqayyootu hin taane yaada ofii isaanii tajaajilu jechaadha. Kun immoo rakkinatti nama geessa. Yaada isaa akka tajaajilu, yaada Waaqayyoo akka tajaajilu Gooftaan nu haa gargaaru. Hubannaa nuuf laatu Hafuurri Qulqulluun. Namoonni akkasii kun ofittoodha. Of jajoo. Of jajoodha baay'inaan. Of tuuloodha jechaadha. Egaa kanaaf Waaqayyo Gooftaan hubannaaf ogummaa hunduma keenyaatiif halaatu malee waa'ee waan lafarraa kana dubbachuudha amalli isaanii irra caalaatti jechuudha. Kan biraanii arrabsituuwwan hin arrabsu, hin abaaru nama, sin abaara jedhu. Akkasan si godhaana, amma ija keetu jaama jedhu. Sirrattan kadhadha Waaqayyoon jedhu. Birrii boorsaa kee keessa jiru akkas godhe ta'uu baannaan sin abaaraani jedhu. Akkas taataati jedhu. Ani Waaqayyo na wajjin jira ija keen jaamsa jedhu. Sin abaara, amma sin abaara jedhu.
Kana baaru seexana hafuura abaarsaa qaba seexanni. Kun immoo nurratti hin hojjetu. Kanaaf namoonni baay'een hin sodaatu. Maal sodaattati sobdu? Eenyuun dhashee eenyuudhaan lafa argate Waaqayyo? Eenyuun dhashee eenyuun immoo lafa argate Waaqayyo? Hundumtuu ijoollee Waaqayyooti. Nama kan ta'e hundumtuu Waaqayyoo bifa isaatti fakkeenya isaatti uume waan ta'eef Waaqayyo nama kamiinuu jaallata. Waaqa jaalalaa waan ta'eef Waaqayyo hubannaa guddaa nuuf haa laatu. Dhiifama na of kalchaa na duraa gargar citee xiqqoo haala moobaayiliitu na jeeqeetudha. Akkamitti adda baafanna jara kana raajota sobaa kana maaliin adda baafanna? Horiinoo gaanfa qaba, gaanfa isaatiin adda baasu, eegee isaatiin adda baasu, bifa isaatiin adda baasu. Isa kana akkamitti adda baafachuu dandeenya laata? Maal jedha macaafni qulqulluun? Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 irra jira. Kaataan itti nuyi adda baafannu ija hojii isaaniitiin isaan hin beektu jedhaan. Ija waynii baala waraanteetti harbuus kosorruutti ciruu dandeessuu ree? Akkasuma mukti gaariin ija bayeessan godhataa, mukti gadheenis ija hamaa hin godhataa jedha. Ija hojii isaaniitiin adda baafanna. Fakkeenyaaf yeroo kana jennu ulfina Waaqayyootu ittiin mul'ata yoo ta'e, ulfina Waaqayyoo himu yoo ta'e, wangeela gooftaa dubbatu yoo ta'e, namoota gad of deebisoo ta'uu qabu. Kan kanaan alaa ofima Waaqayyo irratti ol kaa ulfina Waaqayyoo fudhachuu barbaada taanaan isa kan biraadha jechaadha. Macaafa qulqulluudhaan qorree beekuu dandeenya. Macaafni qulqulluun maal jedha? Raajinni dubbachaa jiru kana macaafni qulqulluun maal jedha? Sannaasaa jiru kana jennee macaafa qulqulluudhaan qorree ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Nan qorin lubbuun tokko jirti addana keessa. Nan qorin kan jedhan jiru. Qoriinuun jedha macaafatu nu hayyame. Mirga kana macaafa qulqulluun nu laateen qoraa ilaalaa isa gaarii jabeessaa waanuma hamaa ta'e dhiisaa jedha. Maaliif hin qorwan? Maaliif hin qortu? Kanaaf ija hojii isaaniitiin adda baafnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Waan tokkoon isinitti himan. Raajota sobaa duwwaatu jira miti. Amantoonni sobaas immoo jiru macaafa qulqulluu keessa. Har'as jiru. Sumaarraa kana jiru kun immoo dhugaadha. Fakkeenyaaf Ximotewos 2:4 maal jedha laata? Kunoo akkas jedha nan dubbisa. Barri itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti hin sassaabbatu. Isaan dubbii dhugaa dhaga'uurraa garagalanii gara mammaaksa amantiitti hin goru. Ati garuu waan hundumaatti garatti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu. Hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu. Hojiitti ergamte guutummaatti raawwadhu jedha. Ilaalaa ka kunoo. Namoonni waan gurra isaaniitti tolu dhaga'uu barbaadan, amantoonni barsiisa sobaa barbaadan, amantoonni raajii sobaa barbaadan, amantoonni waca barbaadan, amantoonni iyya barbaadan, amantoonni fooricanii galanii wacanii galuu barbaadan, amantoonni qalbii diddiirrannaa dhaga'uu hin barbaanne, amantoonni sagalee qalbii diddiirrannaa sagalee dheekkamsaa dhaga'uu hin barbaanne jiru har'ayyuu guutaniiru. Maal paasteriin kun nu arrabse har'a? Qeesiin kun nu arrabse, wangeelaawiin kun nu arrabse, eessaa waamtan tajaajilaa kana? Nuufa qoratamu, nu miidhe, nu arrabse, mooraalii keenya cabse, aadaa keenya cabse, nutti xabate jedhu. Isa dhugaa dubbatu hin jaallatan, isa sobaa jaallatu malee. Kanaaf
amantoonni sobaayyuu jiru isiniin jechuu barbaadeetan kunoo dubbii Waaqayyootu dubbata. Mee kana duwwaayyuu miti yaa jara keenyaa. Dubbiin Waaqayyoo Isaayyaas boqonnaa 30 lakkoofsa 10 irraa maal jedha laata? Tuudhannee ilaalle achis dinqii tokko argina jara keenyaa. Mee Isaayyaas boqonnaa 30 lakkoofsa 10 baasaati dubbisaa, waan ajaa'ibaa tokkotu jira. Achirraa moo maal jedha? Isaan warra ilaaltuudhaani hin ilaalinaa, warra mul'ata arganiinis wanta qajeelaa nuuf hin arginaa, wanta nutti toluu fi wanta nutti fakkaatu duwwaa nutti himaa. Argitanii? Akkas jedhu edhala. Waan nutti tolu, waan nutti fakkaatu nutti himaa jedhu warra ilaaltuudhaan, warra raajotaatiin. Ilaaltuu jechuun namoota Waaqayyoo jechuudha, akka kakoomofaatti raajii jechaadha. Waan natti tolu natti himi. Namoota tokko tokko deebii yaada garaa kee jijjiirradhu, gara Gooftaa kottoos hin jettan. Ani koo bara koo guutuu mana Waaqayyoo keessattan fixe, mana Waaqayyoo keessan jira, Gooftaan na waame. Ijoollummaa koo kaasee duruma amantaa keessattan guddadhe, hanqa Waaqayyooti isiniin jedhu. Har'a maalan qalbii diddiirradhaa si jedhee si arrabsa. Kanaaf hafuurichi wal keessa jira, amantoota keessas jira, raajota keessas jira. Walitti dhufanii wal balleessu. Sobaaf sobni sobuma waan ta'eef abbaa sobaa sanatu isaan faala. Isaan jeeqa, jireenya isaaniitti taphata jechaadha. Waaqayyo hafuura hamaa kana hagossu. Hagogu hafuurri hamaan kun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hagogu. Hagogu hin jedhe, hafuurri hamaan hagogu. Inni akka namni sobu godhu. Ni jireenya namaa sobsiisu hagogu hin jedhe maqaa Yesuusiitiin. Waaqayyo daangaatti godha, umurii ittiin laatu, karaatti hambisa sobdoota kana. Kunis immoo caafamee jira. Xiimotewos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irra jira malee waan nama abaaraa jiru isinitti hin fakkaatin. Xiimotewos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 8 kaasee akkasedha. Akkuma Yaanesii fi Yaambiresii Museedhaan morman, jarreen sammuun isaanii badee karaa amantii isaanii qoramanii ilaalamanii, kunis akkasuma dhugaadhaan hin mormu. Garuu akkuma gowwummaan jarreen kana lamaanii irratti beekame, kan isaan kanaas nama hundumaa biratti waan beekamuuf waan jiruuf fagoo hin ga'aniidha. Fagoo hin ga'ani, baay'ee hafuufu yeroodhaaf. Chaanelii banuu danda'u, namoota gaggalagalchuu danda'u, biyya lafaarraa nama iddoo hundumaadhaan walitti qaqqabatu, namoonnis gara isaanii dhaqu, sobaan sobaa akkasaa barbaada. Gooftaan hubannaa nuuf laatu. Fagoo hin ga'an ammayyuu, sobduun fagoo hin geessu. Dhugaan jiru kana fakkaata, sobduutti of eeggachuun barbaachisaadha obboloota koo. Sobduutti of eeggadhu. Akkuma raajiin sobaa jiru immoo raajiin dhugaa jira. Macaafa qulqulluu kan sitti himu. Dhugaa jiru yaada kee keessa kan jiru kan sitti himu. Jireenya kee keessa kan jiru kan sitti himu jira. Kun hafuura Waaqayyooti. Kaan nama hafuura Waaqayyoo qabu dhabne mammanui. Rakkoon keenya isa kana. Malee hafuura Waaqayyoo mormaan jiru mani. Raajii sobaa mormaan jira malee raajii dhugaa mormaan jiru mani. Irraan nyaamnu nuyyuu narraa jaamnan dubbadhaa man ergaa kana. In dubbattaamatu hin dubbannaam nutti himaama hafuurri qulqulluun. Garuu sababa sobdoon harka caalaa addunyaa irratti baay'ataniif dhugaan gabaa keessaa galal jedheera. Amma kan gabaa qabu warra sobdootaadha. Hin dhufa garuu abbaan dhugaa. Waaqayyo hubannaa nuuf laatu. Kanaaf of eeggachuun gaariidha. Raajiin sobaa akkuma jiru, amantoonni sobaa jiru. Akkuma amantoonni sobaa jiran immoo tikseen sobaas jira yookiin immoo geggeessaan sobaas jira. Inni kun immoo eessa jira yoo jettanii macaafa qulqulluu irraa baasee tan caqasaa wajjin isinitti dubbachuu barbaada. Dubbiin Waaqayyoo wangeela Yohaannis boqonnaa 10:11 kaasee akkas jedha. Maal jedha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:11 kaasee dubbisuun barbaada akkas jedha. Yesuus tiksee gaarii nana. Tiksee gaariin lubbuu isaa hoolotaaf hin kenna.
Tiksee dhugaa utuu hin ta'in bitamee kan eegu, hoolonnis kansaa kan hin ta'in yeeyyiin hoolotatti dhufuu yommuu argu hoolota dhiisee hin baqataa, yeeyyiinis hoolota butatee warra hafan hin bittimsaa. Namichi sun bitamee waan eeguuf hoolotaaf hin dhimmu jedha. Tiksee gaarii nanaa ani hoolota koo beekaa, hoolonni koo sana beeku jedhaan. Waaqayyo bannaa nuuf haa laatu. Ilaala argitanii? Tiksee dhugaa utuu hin ta'in bitamee kan eegudha. Geggeessaa bitamaan jira har'a. Tiksee bitamaan jira, tikseen sobaa jira. Birriif kan adeemu. Gaafa rakkoon uumamu, gaafa lafa garaasaa ga'e, waldaa diigee, waldaa gatee, saba bakkeetti facaasee kan badu nama meeqa jira har'a? Jiramoon jiru kunoo macaafarras jira, nus argaa irra kunoo lafarraa. Isheen kun lubbuu haaraadha, inni kun lubbuu haaraadha, inni kun dadhabaadha, isheen kun cubbamtuudha jedhee nama meeqatu miidhama? Jira. Hojii kooti Waaqayyotu natti laate waldaa kana jedhanii gatii kan baasan jiru. Yoo jiraatan nama meeqa? Jiraachuu danda'u, darbanii Waaqayyo namoota qaba. Warra akkasii kana Waaqayyo gatii isaanii hin baasaa fi lafatti nambisu. Warra obsaan Waaqayyoon eegan, warra amantii Waaqayyoon eegan, bara sobaa kana keessa miidhamaa kan jiran gatii isaanii hin baasa Waaqayyo. Kanaaf geggeessitoonni sobaa jiru, amantoonni sobaa jiru, raajonni sobaa jiru jechaadha. Sobduutu wal ga'e bara kana keessa. Waaqayyo gooftaan hubannaaf ogummaa nuuf haa laatu. Qalbiitti nuun deebisu Hafuurri Qulqulluun. Maaloo deebi'aa gara wangeelaatti deebinu. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha laata? Wangeela dubbisi, namni sin gowwoomsu. Wangeela dubbisi, rakkoon sirra hin ga'u. Wangeela dubbisi, gara dhugaatti deebinu. Wangeela dubbisi, Waaqayyo nu gargaara. Gara Waaqayyotti deebinu, deebi'aa. Kanaaf of eeggachuun gaariidha. Waaqayyo gooftaan hundumaa danda'u sagalee dhageenye nuuf haa eebbisu. Yeroo qabnu karaa hundumaa nu gargaareera, Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf immoo carraa Waaqayyo nu laatetti fayyadamne dubbii Waaqayyoo kana baranneerraa sirriitti dhaggeeffadhaa. Obboloota keessaniifis sheerii godhaa fayyadamanii aaratti galfataniiti. Isin haa eebbisu Waaqayyo, baay'ee eebbifamaan isiniin jedhaa. Yeroo itti aanu jaalala Waaqayyoo ta'e falli isaa maalii, akkamitti itti of eeggachuu dandeenya kan jedhu walii wajjin yeroo itti barannu qabaachuu dandeenya yoo Waaqayyo nu gargaare. Kana fakkaata. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Ulfaadhaa.